Inisheetiivonni hojii irra oolaa jiranii fi bu'aan argamaa jiru sagantaa maaddii madaalawaa akka magaalichaatti hojjetamaa jiru bu'a qabeessa ta'uu agarsiisaa jiran kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldeem. Magaalaa Adaamaatti sagantaan agarsiisa maaddii madaalawaa eegalameem. Saganticha irrattis hooggansi seektiraalee adda addaa sadarkaan jiranii fi hawaasni argamaniiru. Carraa gurguddaa magaalattiin qabdu fayyadamuun xiiqii bara dheeraaf qabnu milkeessuun danda'ameera jiran. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa magaalaa Adaamaa obbo Alamuu Geltuu. Akka biyyaatittis akka naannotittis akka magaalatittis warra carraa gurguddaa harkaa qabu jechuudha. Garuu warra carraa gurguddaa dabarsine sana immoo laallee barannee ilaalama haarawaan carraawwan amma qabnu ciccinee qabnee deemaa jirruudha jechuudha. Potenshaala gaafa jennu lafa qulqulluu qabna, bishaan qulqulluu qabna, humna namaa hojjechuu danda'u qabna. Lafa soogiddaan hin faalamne yookaan bishaan soogiddaan hin faalamne qabna, bishaan qulqulluu, qilleensa qulqulluu, aduu qulqulluu qabna. Warri biroo carraa kana hin qaban jechuudha. Garuu immoo carraa kana yoo yaadiin hollaaliin yoo gara bu'a qabeessatti fidini qabaachuu qofti gahaa miti jechuudha. Qabaachuu qofti gahaa qabaataa nuun godhu jechuudha. Soo qabeenya qabnu kana laaluun potenshaala keenya of cinaatti laaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Galmoota arfan jiran galmaan ga'uuf gama qonnaan karoorri hiixataa baafamee hojjetamaa jiru keessa maaddiin madaalawaa tokko ta'uu isaas dubbataniiru. Gaafa qabeenya keenya laallu maaddii guutuu yaadannaa jechuudha. Maaddii guutuu jechuun immoo nama nyaatetu galmoota mootummaan qabatee deemaa jiru sana milkeessa jechuudha. Waan nyaanneef qofa waan garaa guunneef qofa odoo hin taane maaddii madaalawaa maaddii guutuu nyaata nyaannu gaafa guutuu goonu waan qabanne sana karoora qabanne sana milkeessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf carraa babal'aa qabna. Galmoonni magaalaatis afuri. Tokkoffaa wabii midhaan nyaatati. Namni nyaate galmoota magaalaa sadeen hafan properly milkeessuu danda'a jechuudha. Properly galmaan ga'uu danda'a, milkeessuu danda'a. Bakka silaa qabanne karoora hiixataa keenya san bira ga'uu danda'a jechuudha. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee dhaloota yaadama haaraa maddisiisuun hojii irra kan oolchu akka uumamu yeroo dheeraaf hojjetamaa kan ture ta'uu himan. Kun immoo oomishaa fi oomishtummaa keenya akka dagaagu taasiseera jedhan. Galmi keenya guddaan rakkoo bara dheeraa nurratti mana ijaarratee jiru keessaa bahudha. Isaaf of laaluu, of sakatta'uu, of hubachuu, hanga ofii baruudha. Hanga keenya ijaarree booda kallattiin guddaan akka mootummaatti xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru akkamitti yoo deemne rakkoo darbe keessaa bahuu dandeenyaa jedhu akkamitti dhimmi jedhu hojii kamuuf murteessaadha jechuudha. Akka itti deemnu inni tokkoffaan yaadamoota haaratu barbaachisaadha biyya kanaaf. Yaadamoota addaatiin yoon utubamne yaadamoonni turan adeemsonni turan rakkoo keessaa nu baasuu hin dandeenyedha. Yaadama haaraa maddisiisu, yaadamoota maddisiifaman hojiitti hiiku, isa immoo irraa fayyadamuudha. Nuti dhaloonni ammaa yaadamicha maddisiisee hojiirra oolchuu qofa osoo hin taane waan isaaf malu fayyadamee dhaloota itti aanuuf qopheessuu dirqama irratti kufeedha. Kanaaf yaadamoota maddisiifaman keessaa tokko oomishuu qabnaadha biyyi keenya. Itoophiyaan oomishuu qabdiidha seektara hundaan, seektara qonnaatiin, seektara tajaajilaatiin tajaajilaan of danda'uu qabna, tajaajila mootummaa ammayyeessuu qabna, tajaajilli oomisha keessaa isa tokko waan ta'eef. Aadaan nyaata keenya madaalawaa akka ta'u oomishne argineerra. Kanaaf yaadama ni danda'ama jedhu irratti xiyyeeffannoo kennuu qabna jechuun ibsan. Akaakuun nyaataa nyaata madaalawaan dhaloota kanaaf akka barbaachisu, nyaata madaalawaan daa'immaniif akka barbaachisu, isa immoo manneen barnoota irraa kaafnee akka hojjechuu qabnu kallattii kaa'amee hundumaa yoo laallu akka danda'amu hubachaa dhufneerra jechuudha. Oomishuunis akka danda'amu argineerra jechuudha. Garaagartee kan fidu hojjechuuf dhiisuu qofa akka ta'e hubanneerra. Waan kamuu oomishuun akka danda'amu maasii kanas arguun danda'ama jechuudha. Waan amma asitti argine arguun dandeenya jechuudha. Maaliif kanaan dura akkas dadhabnee xiqqoo qofaadha falli biraan jiru. Gaabbuu qofaadha falli biraan jiru. Inni guddaan asirraa barannu yaadamoonni ni danda'amuu kan jedhu, inisheetifoonni hundinuu ni danda'amuu kan jedhu irraa barachaa dhufneerraa isa sirriitti jala murree qabachuun nurra jiraata.